Injifannoon Adawaa bu'aa gootota Oromooti. Waraana Adawaa fi Maccootti Itoophiyaan Xaaliyaanii waliin taasifte irratti gootota hirmaatan keessaa 90% gootota Oromoo akka ta'an seenaan ragaa ba'a. Seenaa Itoophiyaa keessatti gootummaadhaan kan beekamu Oromoodha. Bara waraana Adawaa fi Maccoo 90% gootota Oromoo ta'uu isaanii ragaan muraasni kennuuti hamma dhumaatti nu hordofa. G2 Media akka subscribe gootan kabaja guddaadhaan isin gaafanna. Namoonni subscribe gootan ammoo galatoomaa jecha like fi share gochuudhaan nu gargaara. Balsaga Fadua Balsaga Famato Yoga Fadua Garasu Boricha Taliani Madano minuruma dangeni nantu budal tejadani kanjiruf barri darbe kanduwe taduni tejadani sina ufi himannu male morminu numiu hindu male malo 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 no malo no malo no malo Yuunivarsiitii Finfinneetti Profeesar Tasammaa Ta'aa qorataa seenaa yoo ta'an waggoota 40f seenaa Itoophiyaa fi Afrikaa qorachaa fi barsiisaa jiru. Seenaa Oromoos yeroo dheeraaf qorataa waan turaniif waa'ee ummatichaa sirnaan beeku. Profeesar Tasammaan qooda Oromoon waraana Adawaa irratti bahe yoo ibsan waa'een Itoophiyaa ijaaruu yoo ka'u daangaa biyyattii kabachiisuuf gatii guddaa Oromoon Adawaa irratti baase ilaaluun gahaadha jedhu. Fardeen Oromoo otoo hin jiran ta'ee Xaaliyaanii akka lakkoofsa alaatti bara 1896tti Adawaa irratti mo'uun hin danda'amu ture jechuun kutannoo jabduu fi taawuraarii Gaboo Gurmuu fi Dajjasmaach Baalchaa Safoofaa weerartoota kanneen qolachuuf hojjetan injannoo shoora guddaa taphachuu isaanii dubbatu. Gootota abbaa waraanaa Adawaa yookiin ammoo jeneraalota waraanaa 11 keessaa 8 Oromoo ta'uu isaanii ragaan seenaadha. Maqaan jeneraalota Oromoo 8 kunneen Jeneraal Gabayyoo Gaboo Gurmuu, Raas Walee Bixxillee Marsoo, Xaayituu Bixxillee Marsoo, Nugus Adaal Tasammaa Gooshuu, Raas Aluulaa Qumbii yookiin Abbaa Naggaa, Waaqshoom Golgol yookiin immoo Gumaangul, Nugusii Mikaa'el yookiin Alii Mahammad, Raas Mokonnin Guddisaa Dhaabaa fa'a turan. Kana gootota Oromoo kan waraana Adawaa irratti hirmaatan hunda maqaa dhahanii fixuun waan hin danda'amneef muraasa kanneen isin biraan geenne. Waraana Adawaa irratti 80% waraana Oromoo ta'uu ragaaleen hedduun ni ifoomsu. Kana jechuun ammoo Oromoo qofatu waraana kana irratti hirmaate jechuu miti. Adawaan injifannoo sabaa fi sablammoota Itoophiyaa hundaati. Injifannoo uummata gurraacha Afrikaa jechuunis addunyaa irratti beekama. Adawaan injifannoo namni fi sabni tokko qofti ittiin faarfamu fi ittiin dhaadatamu miti. Gaazexaan Maarsarii Golgul jedhamu bara 1915 akka lakkoofsa alaatti akka ibsetti uummanni biyyattii marti oggaa weeraramuu Itoophiyaa dhaga'u qonnaan bulaa waanjoo fi gindiisaa isaa fannisee eboo fi gaachana isaa qabatee farda isaa garmaamsee tokkummaadhaan ka'ee goraadee hidhatee maatii isaa jaallatutti nagaa itti hidhaamee karaa waraanaa qajeele. Ummata gara waraanaa kanaa kutannoon qajeelan keessaa 80% Oromoodha jedhu ragaaleen qorattoota seenaatiin barraayanii fi ragaaleen gama Xaaliyaanii irraa argaman akka mul'isanitti. Bilisummaa dhoorkamanii waggaa 1000 jiraachuurra har'uma falmachuu kan murteesse uummanni bal'aan Itoophiyaa matarayyasii diinatiif adda isaa kennee gara fuulduraatti qajeele. Sagalee matarayyasiiwwan Xaaliyaanii caalaa dhaadannoo fi geerrarsi gootota tulluu Adawaa ni kirkise. Gootonni Itoophiyaa loltuu Xaaliyaanii kophee boottee jilbaa qaqqabu kaawwate dhufeen falmuuf otoo galaa isaallee sirnaan hin guduunfatin miila duwwaa duuluun dachee sochoose. Raayyaan Xaaliyaanis Oromoota fardaan isarratti duulaa jiran ogguu argu gara seenu dhabe. Abbootiin fardaa kunneen saa'otaa fi yaabbii fardaatiin dandeettii guddaa kan qaban turan. Ajajoonni raayyaa Xaaliyaanii mo'amuu isaaniitiif gumaacha gahee ijoo kan taphate abbootii fardaa Oromoo ta'uu isaanii ragaa bahaniiru.
Oggaa haala sodaachisaa wayita sanaa ibsan abbootiin fardaa kunniin oggaa gara sululaatti gadi bu'an galaana gurraacha akka tasaa itti sasaa cabsee dhangala'e fakkaatu jechuunis ibsaniiru. Hooggantoonni waraana Xaaliyaanii baay'een isaanii sodaa loltoota abbaa fardeenii irraan kan ka'e dursanii ofii isaaniitiif of ajjeesaniiru. Hooggantoota Xaaliyaanii Looteneel Koloneel Garbardii Benaazoo fi Laatanaal Koloneel Maazooliiniin waraanaa fi goraadee Oromoo sodaachuun shugguxiidhuma isaaniitiin of ajjeesaniiru. Keessumaa Koloneel Benaaziin rasaasni dura ofitti dhukaase waan isa hin ajjeesiniif irra deebi'ee laphee ofitti dhukaasee of rukuchuusaa odeeffannichi kan ibsu. Guyyaan injifannoo Adawaa Itoophiyaatti waggaa waggaan ni kabajama. Garuu Oromoo yoo kabaju baay'inaan hin mul'atu. Sababni guddaan ammoo seenan jallachuu fi injifannoo nama tokkoo fi saba tokkoo fakkeessuu sirnoota darban keessa taasifame ta'uu shakkiin hin qabu. Baga kabaja injifannoo waraana Adawaa waggaa 125 ittiin isin gahe jechuu hin daganne. Baga kabaja injifannoo waraana Adawaa bara 2013 isiniin gahe. Injifannoo kanaaf Oromoon wareegama guddaa itti kafalan, lubbuu isaanii qaalee biyya kanaaf wareegaman. Nutis hanbaa gootota kaleessa Adawaa irratti injifannoo guddaa galmeessuun addunyaa irratti seenaa addaa hojjetanii waan ta'eef baga geenne baga geettan. Egaa dhaloonni har'aa keessumaa dargaggoonni seenaa gootummaa abbootiin keenya onnee tokkummaan duulawwan waraana irratti raawwatan qoratanii hubachuun seenaa isaan dalagan kana bara baraan kabajaa ofii isaanillee tokkummaayanii akka seenaa hojjetan kan jedhu dhaamsa kenna. Jiituu miidiyaa sabskraabii godha. Jiituun miidiyaan kan ummataati. Sabskraabii namoonni gootan hundi keessan galatooma. Laayik sheer gochuunis namoota biraan nuuf gaha. Galatooma. Jiituu miidiyaa sagalee haqaa. Jiituu miidiyaa. Jiituu miidiyaan oduu fi odeeffannoo viidiyoolee bashannansiisoo yookiin intarteementii taphoota gaggabaaboo seenaa, aadaa, duudhaa fi wantoota ijaa fi gurra keessaniif tolu qabatee dhufee jira. Jiituu miidiyaan daandii haqaa uummataa qabatee kan imaludha. Jiituu miidiyaa sagalee haqaa. Miidiyaan kan keessani isin waliin hojjechuuf isiniif hojjechuuf kutannoo guddaadhaan isin abdatee eegale. Jiituu miidiyaan kan ummataati. Namni kamuu maatii jiituu miidiyaa ta'uu danda'a. Maatii jiituu miidiyaa ta'uuf sabskraayib godhaa. Sheerii fi laayik gochuunis namoota beektan biraan gahaa. Jiituu miidiyaan kan miidiyaa ta'uu danda'u yoo isin sabskraayib, sheer, laayikii fi koomentii gochuudhaan cinaa dhaabbattanidha. Jiituu miidiyaan kan keessani waan ta'eef sabskraayib godhaa. Hiriyoota firoottan, maatii keessanii fi namoota beektan akka sabskraayib godhan itti himuun nu cinaa dhaabbadha. Jiituu miidiyaa sabskraayib gochuu keessaniif galatooma. Jiituu miidiyaan kan ummataati. Daandii haqaa ummataa qabatee imala. Jiituu miidiyaa sagalee haqaa.